Tolome dargaggoo Dinaras. Keessattuu yeroo ammaa kana haala yerootiin wal qabatee keessattuu jijjiiramni biyya tanaa biyyi kun mootummaa gaarii argachuun biyyi tun jeequmsa keessaa bahuun biyyi tun hiyyummaa keessaa bahuun humnoota tokko tokko akka saree maraatteetti wayii waachisaati kan jiru keessattuu gaa dhiyeenya kana waan deemu jiru quba qabda. Kanarratti gaa maal jettamee akka tole dhimma siyaasa tibbana deemuuti wajji wal qabatee yaadni isin kaaftanii yaada gaariidha. Keessattuu yaadni jijjiirama danquu wajji wal qabatee haalli tibbana deemu keessattuu mootiin girrisaadhaa yeroo ammaan tana guyyaa guyyaadhaan ajandaa soba dhugaa sobarraa fagaatee akka gochoota ammaan tana mootummaadhaan ta'anitti burjaajii uumuu wajji wal qabatee keessattuu torbaan kana keessatti naannoo milishaatii wajji wal qabatee yeroo ajandaan dhimma galii sassaabbii galiitii wajji wal qabatee ajandaa kaasaa ture hawaasni gamana ba'uudhaan nuti immoo galiin misoomaaf isa jedhu san qabachuudhaan wanni guddaan olola silaa deemu san dura dhaabbatee hawaasaa fi dargaggoon keenya sadarkaan jiru qolatee gara isa barbaadutti kan deebise ta'uu isaati. Inni lammaffaan milishaa wajji wal qabatee ajandaa milishaa fi uummata diina godhuudhaaf maqaballeessii qaamolee nageenyaa irratti qaamolee nageenyaa biyya tana aarsaa kafalee gammoojjummaa keessa deemee qabbana keessa deemee biyya tana asiin gahee gulantaatti aanutu ceessuudhaaf diinota keenya immoo warreen akka faannootiif warreen akka wayyaaneetiif diinota immoo jijjiirama kana hin barbaanne isaan harka dhaqqabsiisuudhaaf kaleessa wanni inni ture mootiin girrisaadha. Fi girrisoonni isa faana deemanii waan inni qabatee deemu buukisaa jiran kaleessa ijaa fi gurra isaanii wayyaaneef gurguraa turan. Ijaa fi gurra isaanii wayyaaneef gurguraa fedhii dantaa dhuunfaati jecha dantaa sabaa warraan gurguraa turanidha. Har'a immoo faannoodhaaf dantaa sabaa gurguruudhaaf ijaa fi gurra isaanii dabarsanii kan laatan ta'uu isaati. Ergaan amma inni dabarreessaa jiru kitaaba inni maxxanse hin gaabboo haa ta'u malee ergaan ijoon inni deemaa jiruun keessattuu jijjiirama kana danquudhaaf faannoodhaa ergama fudhateeti. Dooraalota adda addaati boofan dhimmiidha wanni inni gaggeessaa jiru. Yeroo Gibsiis ni beekna gaafa giddibii guddaa hidhaa guddaa laga Abbayyaa san kan wayyaaneen waggaa meeqa guutuu nyaachaa turte hoggansa jijjiiramaatiin hogguu parsantii 100 ol raawwadnee bu'aa qabeessummaa isaa dhaloota dhufu ashaaraa keenya jennee deemnu san jijjiirama kana hin barbaadu waan ta'eef dhaloota baruu ammoo inni idaa dhaalchisuudha kaayyoon isaa inni guddaan kan qabatee deemaa jiru isa jedhu kana yoo qabanne gaariidha. Keessattuu gaa jiddumaan gaaffii biraatiin qaba. Keessattuu diina Oromoo hoggaa faarsu asoosaa keessatti jechuudha. Keessattuu dhuguma namni kitaaba barreesse nama arrabsu malee gurgurachuun beeku. Isa kana wajji wal qabatee Oromummaan isaatu shakkii keessa jirti. Maaliif jaa? Oromummaan isaa shakkii keessa waan jirtuuf namni dhugumatti Oromummaarraa dhiiga Oromummaarraa dhalatee asiin ga'e tokko maqaa sabboonummaa Oromootti maxxanee maqaa uummataatti maxxanee dantaa uummataa balleessuudhaaf qabeenya uummataa duuba dinagdee uummataa duuba deebisuudhaaf jijjiirama akka jijjiirama takkatti hin fuufne taasisuudhaaf waan hin taane teeyee humnoonni isa duuba jiran yeroo dabree salaalee irratti ajjechaa dargaggoo wajji wal qabatee haalli inni itti gaggeessaa ture haala nama ajaa'ibsiisu san dura immoo waan inni dubbachaa ture jira. Asiin ammoo isaa walitti buusee shaneen akka meeshaa harkaa fudhattee meeshaa hawaasni faannoo ofirraa ittisan shaneen akka irraa fudhattee deebitee immoo faannoon akka dho'itu kan taa'isa keessa harka guddaa kan qabu keessaa isa. Inni kun yeroo kaanis dinagdee uummata Oromoo kan cabsaa ture isa. Gaafa wayyaanee dhugaadha. Qabsoo walis seenne keessaa fi alaan waliin qindoomne hojjenne qabsoo sanis akka inni qeerroo inni qindeessee fideetti wanni dhaadachuu jira. Garuu ammoo wanni inni godhees hin jiru. Keessa taa'ee bilchaatee asiin ga'e muummee ministeeraatii fi hoggansa tarsiimaa hoggansa paartii ramma sadarkaan jiru waan ta'eef inni akkuma qeerroo mataa isaa qabatee qeerroo qofaan siyaasa biyya tanaa asiin ga'e qarqararraa asitti deebisee kan juusan qabatee deema waan ta'eef qarqara gidduurraa siyaasa moggaarraa gara gidduutti kan deebise kitaaba ida'amuutii fi muummee ministeeraati yoo jennee qabannee gaariidha. Keessattuu manifeestoon paartiidhaa guddaan yaadama ida'amuu bu'uura godhateeti kan asiin ga'e waan ta'eef saba hunda walqixa hammatee saba hunda giddu goleeffateeti fedhii faayidaa saba hundaa galmaangoof kan hojjechaa jiru ta'uu isaati waan ta'eef inni kun ammoo milkaa'inoota akka biyyaatti qabnuus danquudhaaf wanni inni deemaa jiru jira waan ta'eef dhugumatti yoo ajjechaan jiraate viidiyoodhaan qindeessee suuraadhaan qindeessee suuraa footooshooppii AI osoo hin taane viidiyoo qabatamaatiin isaa reefni awwaalamu
suuraa san viidiyoo san qindeeffatee yoo as bee qofa kan uummata Oromootis burjaajii keessaa balleessu. Garuu amma wanni hin dhaabu barbaadu. Namoonni duraan ejjennoo wal fakkaataa qabaatanii girrisuurra dhaabbatanii waa dubbachaa turtan tarii as baanii kaleessaa fi galgala ilaalaa turre gaddi kun nu dhagahame maaloo nu dhagahame warri isaa hojii dhiichisaa jirtan keessaa namoota nuti hayyoota jennee afannu yeroo waan akkasii maxxansan toora peejii fuula isaaniitiin hedduun gadde maaliif girrisaa hojii girrisoomuun gaarii miti. Girrisaa wanne kana warra hinaaffaadha waan ta'eef hinaaffaan abbumatti deebitee dhukkuba taati. Isa kana giddugala geeffannee keessattuu viidiyoon qilleensa irra deebisaatiin turan san feekiidhaaf takkaa'oo fakkeessuudhaaf waan dalagame fakkaata. Achi booda waan ta'e hin garsiisu. Dhugummaan isaa waan sana akkamiin ilaaltan? Tole ani akka nama tokkotti akka dargaggoo tokkotti akka itti ilaallu namni yaadama hin qabne waa fakkeessuu irratti xiyyeeffata. Yaadama isarraa bitamu yoo qabaate waa fakkeessuu irratti hin xiyyeeffatu. Maaliif yaadama harkaan qabu imaammataa fi sagantaa harkaan qabu yeroo hunda sobni isaaf akka dhugaatti. Dhugaadhaas hin barbaadu. Yeroo ammaan tana siyaasni Oromoo siyaasa dhugaa fi dhugaa qofa irratti hundaa'etu galmagaa malee yeroon ammaa sobaan ammoo fakkeessanii footoshooppiidhaan biyya tana girgireessa waan hin taaneef namoonni fila warri takkaa'u hordoftoonni isa jala deemanillee baay'een isaanii tiiktookii fi pilaatfoormii hundaan isa kana akka macaawacaa takkaa'u itti taphachuutti waan jiraniif namoonni ammoo isaa waliin girrisanii fi isa faana waan inni gadhiisu qabiyyee gadhiisu hunda fudhatanii deeman warra bakka rabshaadhaa namni waa haatuudhaaf barbaada malee waa tasgabbeessuuf miti. Bakki inni deemu wacaan deemu waan ta'eef waca jala hannaa fi kana barbaada waan ta'eef nuti tasgabboonee yaadama harkaa qabna imaammata harkaa qabna sagantaa biyya tana ceesisuu qabna waan ta'eef akka paartii badhaadhinaatti isa kana giddugalarraa gonkumaan barbaadan. Kanaafuu nama na qillee dhagaan loltu ta'in jennaan ka. Itti himi haa dhugaa sana. Qilleen dhagaan loltu. Ifumaaf cabteefti. Cabu malee hin cabsitu. Kanaaf qillee dhagaan loltu hin ta'inis hin jenna. Maaltu deemu jira isa jedhu kana karaa toora keenyaatiin isin dhaqqabsiisna waan ta'eef nu hordofa peejii kan godina Harargee ba'aa karaa guutuu ta'een hordofa waan gaggaarii achirraa ni harkattan milkaa'inoota immoo akka paartii mootummaa qabnu isin biraan geenya isinis ammoo warri xiqqoo waalaa qubeetan hawaasa keenya gajjala jiru hin burjaajeessinaadha ofii jaatii jiraadhaa kajuusan yoo qabanne gaariidha. Egaa daawwattoota keenya akkuma dinaraas nu tuqetti yeroo mara haala yeroo irratti misooma fulaa gaarii hawaasa keenyaa walitti qindeessine kan yeroo yerootti isin biraan geenyu ta'a. Ammoo mootummaa kanaan tuqaan qillee dhagaan loltu yeroo yerootti foolow laayik sheerii hin dagatinaa komantiis kannuu hin dagatinaa komantiin keessaniif yaadni keessan nuuf galaadha. Yeroo mara filannoon keessan mootummaa paartii badhaadhinaa haa ta'u jechaa gara sooshaal miidiyaatiinis filannoon keessan peejiilee godina Harargee ba'aa haa ta'u isin hin jenna adawween ni kufti. Badhaadhinitti fufa. Ayyaana cuuphaa. Warri ayyaana cuuphaa geessanis baga nagaan geessan ayyaana gaarii ayyaana nageenyaa fi ayyaana obbolummaan wal jaalatan waan qaban waliin nyaatan haa ta'u kan jaalalaa kan milkii kan badhaadhinaa akka isiniif ta'u jenna kanuma. Nagaan nu tura.